السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عليكم فون جالتم توتا في جاب جمتو تا مطروما زرتو بك ما زرت هتي نجا في كبجان كنا سنداجرات شر اللي مشاكل قبل اسمي بفجرة مشان كوني كأنه تيجون كسان أقول لك أم بلالي تشولا ما شاء الله سنجد سورة حرفتي كنا بقيس تشولا رب الرحى جالتو كنا ما الإفقا تركي كهربت جنة الإفقا أكن فكرت تشولا ما شاء الله كان جاي سيفاتو ربي سراجله تو أبا إيه وجدت تشولا تركين كوني تركي ديزاين كنا دراسة سنجد كنا يروح تركي كنا سنجد كنا تشولا تركي كنا تجل كواس نجتها جرا خراري كنا نجت تشولا خراري كنا سجل كواس نجتها تركي دفاع gommani duraan isin jedhisan argitanii isa san jechuudha. Isuma san ta'ee karaarii bichatuyyuu garaagara jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda, hedduu bareeda. Akkuma isin argitan kana akkatti bareedu argitanii baay'ee bareeda. Aduu keessatti seeraan isin bareedu dhabuu mala jechuudha. Aduu keessa waan ta'eef seeraan isinitti bareedu dhabuu mala. Garuu yoo hedduu bareeda jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Inni kunillee yeroo miiccanillee homaa waan ta'u miti. Maashaallah baay'ee bareeda argitanii. Warqaammaadhaan akkana beekifnee hojjennee jirra jechuudha. Namoonni barbaadan nama kamiifuyyuu akkanuma isin hojjennaa gara keenya koottaa isin jenna. Meeshaalee kana meeshaa akkana jiru yoo jaalattan gara keenya koottaatiin nu dubbisaa isin jenna. Maashaallah baay'ee bareeda. Firaashii afurii fi tiraasii 12 jechuudha. Akkana bareechiftee jirti. Maal kana qofa maggaarajaa maachii ofii qaba jechuudha. Argitanii maggaarajaa maachii isaa qaba jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Carqii makana tokkuma jechuudha. Carqii lachuu walmarraa muramee jira jechuudha. Kuma takka carqii lachuu walirraa muramee jira argitanii. Carqii lachuu walirraa muramee jira maachii isaati jechuudha. Namoonni barbaadan namoonni biraallee akkana hojjechiifachuu hin dandeettanii maggaarajaa kana maggaarajaa isinitti hin mul'ifne hedduu bareeda maashaallah. Rabbi irraa haa jaalatu hedduu bareeda. Akkuma isin argitanii maggaarajaa hedduu bareeduuti. Kuni kan dubarraati jechuudha. Kan dubarraati kuni hedduu bareeda. Qubatiin isaa meetira 3 dalgi isaa immoo meetira 2 baay'ee bareeda. Mukni isaa sibiilli isaa immoo meetira 2 saantii 50 jechuudha. Tokko kan gabariiti tokko immoo kan maggaarajaati jechuudha. Hedduu bareeda. Kana shaashabamee bareeda jechuudha. Kana yoo bal'isuu barbaadan hin bal'iftan jechuudha. Argitanii hedduu bareeda. Sibiilli isaa hundumtu isaayyuu as keessa gala jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Maggaarajaa ajaa'ibaati jechuudha. Maggaarajaan kun qal'aal kana hin bareedu. Akkana yoo ilaaltan isin bareedu dhabuu mala bootaan itti maggaarajaa waan hin jirre jecha maggaarajaa isin hin mul'ifne carqiin isaa hundi carqii furdaadha jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Argitanii akkana fakkaata jechuudha. Yooma osoo maggaarajaan kana caalii bareeda harkaayyoo kana olqabeeyyuu akkana fakkaata jechuudha. Abbaa takaafaachii lamaati jechuudha. Akkuma argitanii takaafaachii lama jechuun gara lachiitti banama jechuudha. Hedduu bareeda maashaallah. Hedduu bareeda akkasuma immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaa taate jechuudha. Shibshibni isaa kan hanga barbaadan hin dheeressitanii hin ta'e kanuma hiiktanii kanuma hiikaakumaan dheeressitan jechuudha. Kan achi harkisaa beektan kufumaan yaa'a jechuudha. Argitanii hedduu bareeda maashaallah baay'ee shabashabamee waan jiru jechuudha. Akkuma argitan kana maashaallah baay'ee bareeda. Gabarii qaba jechuudha. Gabarii mataa ofii qaba. Gabariin isaallee baay'ee bareeda. Hedduu bareeda jechuudha. Argitanii gabarii illee akkasuma hojjetamee gabarii isaati. Gabarii hin jedhamu kun maggaarajaa osoo jedhame hin danda'amu. Maaliif jennaan baay'ee bareeda waan ta'eef akkasuma furdaadhaallee gabariin hin beektanii hin baqaqu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo kun qabsiifamu sani kun ammoo akkanumatti gada waan ta'eef baay'ee guddaadha. Hedduu guddaadha. Guutan 3 illee isin danda'a jechuudha. Hedduu waan guddaa ta'eef argitanii ammoo hababaan isaa akkatti bareedu laala. Hababaan isaa baay'ee bareeda. Akkuma isin argitan kana baay'ee bareeda. Adii nutsuu sana osoo ta'e hin bareedu. Kun ammoo hababaa yoo qabaatu ammoo daran kan caalee bareeda jechuudha. Argitanii akkatti bareedu. Mee isin faa keessanii dubbatu dhaggeeffatu. Akkuma keessanii ilaalaa isin jedha hababaa yoo qabaatu akkatti itti bareedu mee ilaalaa akkuma keessanii isin jedha hedduu bareeda. Maggaarajaan kun gatiin isaa meeqa jechuun keessanii oolu gabarii kana qabatee maggaarajaa kana qabatee akkasuma immoo sibiila kanallee dabalatee kunneen ammoo qabattoon isaa lama isin hin jenne qabattoon isaa lamaan sun gamaa gaman akka qabsiifamu kanaan qabsiifame jechuudha. Argitanii silvarii waan ta'eef silvarii kanaan qabsiifama. Kun qabattoo isaati kun ammoo kun qabattoo isaati kun ammoo gamaa gamanatti gal jechuudha. Mukarra diramee galu hedduu bareeda. Kanneen guutuu isaa dabalatee birrii 12 qofa jechuudha. Maggaarajaan kun maggaarajaa hedduu bareedudha. Maashaallah namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isin jedha hedduu bareeda. Meeshaalee isaa kana guutuu isaatu dabalatee jechuudha. Meeshaalee kanneen kanallee dabalatee sibiila kanallee dabalatee gabarii kana dabalatee akkasuma immoo maggaarajaallee dabalatee jechuudha. Gatiin
birrii kuma kudha lama qofa jechuudha. Namoonni barbaadan jedha baay'ee guddaadha. Qumaatiin isaa meetira 3 jechuun lafarraa ol meetira 3 jechuudha. Bal'inni isaa ammoo yoo tokkochi meetira 2 lamaan isaa meetira 4 garuu meeqatti daleessifneen meetira 2 fi saantii 50 irra daleessifne jechuudha. Bal'inni isaa jechuudha baay'ee guddaadha. Bal'inni isaa jechuun kan hin danda'e jechuudha. Firaashii kana akkanatti hin danda'aaf jechuudha. Boota firaashii kana hin shaffanaa jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Ittaansi immoo firaashii afurii fi tiraasiin 12 carqii kanaan meeqa jechuun keessaa dirqama waan carqii silvarii kana qofaan hojjadhee silvarii kana qofaan jechuun qabdan. Namoonni barbaadan diimaadhaan hin jira, bifa goommaniitiin hin jira, akkasuma immoo kararii baay'eedhaan jira. Kireemiin hin jira, kararimmaan hin jirre hin jiru, kararii guutuutu jira. Ana ammoo isin marachiisa. Namoonni barbaadan gara kee kottaan isin marachiisa jechuudha. Carqiin kun firaashin afurii fi tiraasiin 12 kuma 23 fi birrii 800 qofaan mana keessanii galfachuu hin dandeettan sin jedha. Hedduu bareeda. Itti aansee ammallee firaashii hedduu bareeda. Firaashii namni lama irra ciisu fidina hojjechiisii naan jechuu jirti. Akkasuma immoo algaalimsiisaallee itti algaalimsiisaallee kinoo kanaan hojjechiisee jechuudha. Argitanii algaalimsiisaa kanaan hojjechiisee fi algaalimsii aadii naan jettee yoo barbaaddan gatiin isaa kana caalullee hin jira. Isin garuu aadii naan jettee inni kun shaamaa irra dhaabanne sana osoo hin taane laafaadha, laslaasaadha. Hedduu bareeda waan ta'eef maashaallaadha. Haala kanaan namoonni barbaadan hojjechiifachuu ajajachuu hin dandeessanii akkanatti jechuudha. Firaashiin kun walirratti kan hojjetamu. Carqiin kun adda hojjetama. Carqiin afaan firaashii lama jechuudha. Isin galaani afaan firaashii lama. Afaan firaashii kun tokkochi meetirii tokkoo fi saantii 80 jechuudha. Tokkochi jechuudha. Meetira tokkoo fi saantii 80 inni kun jechuudha. Carqiin akka ammasii mul'isee kun lamaa fi tiraasiin 3 birrii 1800 jechuudha. Birrii 800. Stop. Afaan firaashii. Ifama narraa kaasanii jira. Yeroo tokko doongoon waan jiru. Afaan firaashii kun lamaa fi tiraasiin 3 jechuudha. Tiraasii osoo hin jiru carqii isaati malee tiraasii kan osoo hin dabalatin carqiin tiraasii kun 3 fi afaan firaashii lama birrii 800 jechuudha. Itti aansee immoo tiraasiin kunneen hin beekanii tiraasii algaati. Tiraasii kanneen namni hin beekne hin jiru. Tiraasiin kun tiraasii algaati argitanii tiraasii kwaalitiidha. Tiraasii maashaallah baay'ee bareedudha. Firee takkatti birrii 300 jechuudha. Firee 3 bitee fe'anii kunneen as keessatti hundumtuyyuu isiidha jechuudha argitanii as keessa jirti. Itti aansee immoo firaashiidha. Firaashiin kun isin mul'isa argitanii firaashiin kun meetirii tokko jechuudha argitanii firaashiin meetirii tokkooti baay'ee guddaadha. Maashaallah kana lama ciibsu jechuudha. Kana raayyuu isin mul'isa maal godhaa gadi buusuu deema kanarra. Maashaallah baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha. Hedduu bareedaadha. Argitanii kun tokko jechuudha. Maatiin isaa bal'inni isaa jechuudha. Kan nama lama ciibsu meetirii 8 jechuudha. Meetirii tokko jechuudha. Argitanii baay'ee guddaadha. Nama lama baqqeedha. Nama lama ciibsuuf baay'ee baqqee akka ta'e jechuudha. Isa kanallee yoo barbaaddan gatiin isaa birrii 2800 jechuudha. Nama lama ciibsa. Kan nama lama ciibsu birrii 2800 jechuudha jechuu dandeettanii isi kan nama lama ciibsu isa lama naa bitnaan jette isa lama bitee fi isa kana kan nama lama ciibsu qabatee algaalimsii ansoolaa lama qabatee tiraasii fi tiraas carqiillee dabalatee akka marraa feesinitti walirratti kabiteef birrii 6,500 fi 500 bitee jechuudha. Walirrii 6,500 fi 500 kana bitee jechuudha. Maashaallaadha. Walirratti jechuudha firaashii kana lama dabalatee akkasuma tiraasii kanneen 3 dabalatee ansoolaa kanneen illee dabalatee jechuudha walirratti akkasii bitee bittaansee ammallee kanan uffatee jiru inni kunniin darajaa qaba isin beektanii kun furdaa isaan jechuudha. Akkasuma bal'inna illee qaba. Kun jira xixiqqaan tokko illee hin jira kun garuu bal'inna illee qaba guddinna illee qaba jechuudha. Kun sana bitan kan argitanii maashaallah guddinaa fi bal'inna illee qaba jechuudha. Kan birrii 1,300 jira. Kan 1,900 jira. Kun garuu 2,200 jechuudha. Firee 3 bitee fi kan namni 3 uffatee kanaan jette furdaadha. Furdina illee qaba. Baay'ee furdaa qaba jechuudha. Maashaallah furdaadha. Furdina illee qaba jechuudha. Kan namni uffatee rafu akkana uffatanii rabanii kan nama 3 jechuudha. Kan nama 3 birrii 6,000 fi 600 bitee jechuudha. Kan nama 3 itti aansee rakabooti abbaa gadaa fi rakabooti abbaa gadaa akkuma asii argaa kan kanaan meeshaalee isaa guutuu dabalatee sinii
kudha lamaa dabalatee maandajaa dabalatee kana qabatee kan ixaanaa qabatee kan jabanaa irra taa'u qabatee kuma 3,500 meeshaaleen kenna irraa akkana fakkaata jechuudha. Namoonni achii barbaadan namoonni biraallee waluma duraa duubaan qofaa kottaa ajajaa isiniin jedha. Meeshaalee kan babbareedu kanaa fi meeshaalee ajaa'ibaa kanneen isiniif hojjenna jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kenna duwwaa 972 duwwaa 25 irraa heloo jettan telegiraamiin waasaappii iimoon kanuma jechuudha. Daariktii illee kanuma isin hojjechuu dandeessanii naannoo Oromiyaatti ta'e guutuun isaatu isiniif geessina jechuudha. Warroonni meeshaan keessan isinii bahin qortaan eeggadhaa isiniin jira. Warroonni meeshaan keessan isinii bahe akka irraa gammaddan abdii guddaa isinirraa eegama. Kan isinirraa eegamu viidiyoo kana laaktanii osoo sabiskiraayib laakiin godhin jira hin taane isin jira. Yoo laaktoota nama baay'ee bira faffaca'ee akka naagaaf na gargaara jechuudha. Akkasuma warroonni haaroo taatan viidiyoo kan sabiskiraayib godha sababni isaa viidiyoo babbareedaa kan akka isin bira gahuuf isin gargaara jechuudha. Warroonni hiriyoota maamila kiyya taatanii hangammaan jajjabeessanii isin nageessitan ammoo hiriyoota keessan sheegochuudhaan hojii isin wajjin qaadaman gargaara isin jedha isin jaalladha ulfaadha.